Maqaa michuu keenya Gooftaa Yesuusin nagaan araarri fi jaalalli Waaqayyoo bakka lafaa fi haala jirtanitti isin hundumaaf haa ta'u. Akkam jirtu obboloota jaallatamoof kabajamoo gumii gaggeessitoota waldaa qilleensarraa jalatti kan argamtaniif carraa sagalee barumsa kana dhaggeeffachuu kan argattan nagaa keessanii deddeebiin fuula Gooftatti qabdan tajaajilamuun hundumtuu gaariidha miti. Anis maatii koo wajjin nagaa guddaan qaba. Inni nagaatti nu eege Waaqayyo keenya bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Guyyaa kanammoo sa'aatii kanammoo barumsa keenya isa waliin barataa turre mala hiikamsa macaafa qulqulluu jedhu kutaa 6ffaa isaa qabadhee isin jidduutti argameen jira. Waaqayyo akka nu barsiisuuf akka nutti dubbatuuf Waaqayyoodhaan waliin hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa hunda dandeessu Waaqa waan hunduma gochuudhaaf aboodhaa fi aangoo guutuu qabdu. Tolaaf gaarummaa keef arjummaa keetiif maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Abbaa keenya yeroo nuuf kenniteef haala nu mijeessitetti fayyadamnee dubbii kee barachuudhaaf jirra. Anis yaa Waaqayyo Gooftaa machaa sagalee kee isaatiin barsiiste kana ijoollee keef hiruudhaaf fuula keef fuula ijoollee kee warra dhiiga kee bitaman dura dhaabbadheen jira. Ijoolleen kees yaa Waaqayyo gurra isaanii laphee isaanii baratanii dhaga'uudhaaf qophaa'anii jiru. Hafuurri qulqulluun ati immoo isaan barsiisuun anarraan darbitee isaanitti dubbachuun jaalala kan kee haa ta'u. Anis dubbii kana akka ta'utti akkan isaan hin ga'u na gargaaruun obboloonni kunis dubbii kana akka ta'utti dhaga'anii akka itti jiraatan saba tajaajilaniinis ga'anii yaa Waaqayyo waliin wal ta'uudhaan gara yaada keetitti akka wal guddifnuuf haala nu mijeessuun jaalala kan kennuuf haa ta'u. Humni kanaan mormu qilleensa irratti ba'ee kan jiru humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Dubbiin kun qixaan akka hin dubbatamne qixaanis warra dhaga'an bira akka hin geenyeef qilleensa irra goree haalota micciiruu kan barbaadu maqaa keetiin kan rukutame haa ta'u. Barumsi kun sagaleen kun yeroo dubbatamu immoo haalan akka isaaniif hin galleef dhiibboo akka itti ta'u ba'aa akka itti ta'u jalaa micciiruu jalaa dhoksuu itti ulfeessuudhaaf humni ba'e humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Afurri kee afurri Waaqa jiraataa nu wajjiniin haa ta'u. Jalqabnee hanga xumurrutti harki kee harki nama gargaaru sun nu haa gargaaru. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Barumsa keenya mala hiikamsa macaafa qulqulluu isa jedhu waliin barachuu eegallee har'a kutaa 6ffaa irra ga'uun keenya ni yaadatama. Yeroo darbee kutaa 5ffaa isaa qabadhee isin jidduutti argamee kadhannee barnoota keenyatti seenuuf otoo jirru Hafuurri qulqulluu immoo kadhatumaan akka xumurruuf nu gaggeessee kadhataan xumurreerra. Kanaaf barumsa guyyaa sana isiniif laachuu murteessedha kaniin har'a isiniif kennu kutaa 5ffaa jedhee garuu duubatti hin deebi'u. Kadhanni keenya guyyaa gaafsanaas kutaa barnoota keenya keessaa tokko akka ta'utti qabannee har'a barnoota kutaa 6ffaa itti fufnee kan waliin barannudha. Barnoota keenya keessatti adeemsa hiikamsa macaafa qulqulluu 3 process of Bible interpretation isa jedhu sana waliin ilaalaa turreerra. Isaanis gadi fageenyaan ilaaluu, observation, hiikuu, interpretation, firoomsuu, application isa jedhu waliin barachuu eegallee xiyyeeffannoo irratti kenninee ilaalaa kan nuti turre. Isa jalqabaa gadi fageenyaan ilaaluu isa jedhu ture. Kutaa 3ffaa fi kutaa 4ffaa irratti isa kana ilaalaa turre. Har'as barnoota keenya kutaa 6ffaa keessatti gadi fageenyaan ilaaluu isa jedhu keessaa kan nu hafu kan nuti ilaaluu qabnu kan biraa isiniif dabalee barnoota kutaa 7ffaa keessatti adeemsa hiikamsa isa lammataa yookaan hiikuu isa jedhu sana kan nuti itti fufnee waliin barannu ta'a. Adeemsa gadi fageenyaan ilaaluu keessatti kan nuti ilaaluu qabnu yookaan kan nuti hubachuu qabnu inni gara biraa boca barreeffamichaa sirriitti hubachuudha. Yeroo ilaallutti nuti baruu kan nuti qabnu, nuti ilaaluu kan nuti qabnu, nuti hubachuu kan nuti qabnu inni ijoon boca barreeffamichaa gadi fageenyaan xiyyeeffannootti kennuudhaan ilaaluu fi hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisa macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu kan nuti hubachuu qabnu wanta hangammaatti dubbisne yookaan baranne qofa miti. Wanti nuti ilaaluu qabnu kan biroo jechoota ilaaluu, jechoota hubachuu qabna. Jechi hiika mataa isaatii qaba. Yeroo tokko ergaan kutaa tokko keessatti argamu, ergaan kutaa tokko keessatti caafamee jiru
jecha tokko irratti kan xiyyeeffate yookaan jechi tokkittiin ergaa guddaa kan kutaa sanaa of keessaa qabaachuu danda'a waan ta'eef jechoota bareechinee ilaaluu danda'uu qabnu, jechoota tuffachuu hin qabnu, jechoota xiqqoosuu danda'uu hin qabnu, gadi fageenyanii jechoota kutaa sanaa hubachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Akkan yeroo darbe isinitti dubbadhee jecha ijoo qofa irratti xiyyeeffachuu otoo hin taane jechoota jiran ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraa kan nuti ilaaluu qabnu caasaa yookaan ijaarsa barreeffamichaa ilaaluu danda'uu qabna. Har'agaa kan nuti ilaalu waa'ee boca barreeffamaati waan ta'eef bareechatiin hordofaa. Akkamitti akka caaseffame barreeffamni sun akkamitti akka ijaarame jalqabee hamma xumurutti akkamitti ijaaramaa akkamitti guddataa akka dhufe sana bareechinee ilaaluu qabna. Inni gara biraa kan nuti ilaaluuf hubachuu qabnu haala yookaan atmosferii karaa biraatiin miira dubbisichaa bareechinee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Miira dubbisichaa haala barreeffamichaa bareechinee ilaaluun nurra jiraata. Otoo maal hin godhin hiikatti otoo hin galin hiikni isaa kun kana jechuudhaan dura kana ilaaluu qabna jechuudha. Akkuma yeroo darbe isiniif kaasigaa miirri barreeffama sanaa miira gammachuu, miira gaddaa ta'uu isaa, miira qalbii diddiirrannaa, miira gaabbii fi miira akeekkachiisaa, miira haarii kanneen kanallee adda baasnee ilaaluu qabna jechuudha. Barreeffama sana keessatti miira akkamiitu mul'ate, atmosferiin isaa akkami jennee ilaaluun baay'ee nurra jiraata. Inni biraa akkaataa yookaan bifa barreeffamichaa akka jirutti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Akkaataan barreeffamichaa bifti barreeffamichaa akkam akka ta'e hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Armaan gaditti bifa barreeffama akkamiitu jira isa jedhu isinitti agarsiisa. Hubannaan nuti dubbisicha keessaa argannu akkuma dubbisichaatti gargar ta'uu ni danda'a. Akkuma dubbisnutti hubannaan nuti dubbisicha keessaa argannu gargar ta'uu danda'a. Akkaataa barreeffama garaagaraa macaafni qulqulluu ittiin barreeffame sanas hubannee barree akka ta'utti hiikuun nurra jiraata jechuudha. Macaafni qulqulluun bifa tokkoon yookaan akkaataa barreeffama wal fakkaataatiin miti kan barreeffame hundumti isaa akkaataa garaagaraatiin barreeffame gosa barreeffama garaagaraatiin barreeffame. Fakkeenyaaf ergaawwan yookaan epistil kan nuti jennu akkaataan barreeffama epistil yookaan macaafa ergaawwanii akka mataasaa danda'e qabachuudha. Akkaataa mataasaatti kan ittiin qobaa isaatti beekamu warreen kaan irraa adda kan isa taasisu kan mataa isaatii qabaa jechuudha. Macaafni ergaawwanii wangeelota hojii ergamootaa fi mul'ata Yohaannis irraan kan hafe macaafni kakuu haaraa martuu ergaawwaniidha. Macaafa kakuu haaraa keessatti gara ergaa 21dha kan jiru. Baay'eensaa ergaa Phaawulosidha. Phaawulos ergaa 13dha kan barreesse. Ogeessonni macaafa qulqulluu kaan isaan immoo Ibrootas kan barreesse Phaawulos jedhanii 14 jedhu. Baay'inaan garuu barreessan Ibrootaa eenyu akka ta'e hin beekamu jedhamee waan yaadamuuf Phaawulos yoo jennes yoo dhiisnes rakkoon qabunni wal nu falmisiisu ilaalcha jiru garuu baruun gaariidha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti kakuun haaraa macaafa 27 qaba. Macaafa 27 keessaa 21 macaafa ergaawwaniiti jechuudha. 21 sanatti ergaa wangeelota arfayyoo itti daballe 25 ta'a. Akkasumas itti fufnee hojii ergamootaa yoo itti daballe 26 ta'a. Mul'ata Yohaannisitti yoo daballe 27 ta'a jechuudha. Kunneen kun egaa ergaawwan kun akkaataa barreeffama mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Ergamoonni namoota dhuunfaa waldaa tokkoo fi abiyaata kiristaanota muraasaaf ergaa barreessanidha. Ergaawwan keessatti arginu kuni barreessan yookaan namoota simatan wanta ilaallatu muraasa ni tuqa jechuudha. Namoota ergaa kana simatan, namoota ergaa kana fudhatan waan ilaallatu wantoota tokko hin tuqa. Akkasumas dhimma barreessaa wajjin wal qabatus macaafni ergaawwanii kun waan tuqu qaba jechuudha. Sababaawwan garaagaraa kan hordofee fi bifa duraa duuba qabuunidha kan ergaawwan barreeffame. Bifa xalayaa yookaan bifa lallabaatiin yaadota barsiisawwanii fi dhugoota garaagaraa dhiyeessuudhaan kan kaa'amedha jechuudha. Macaafni ergaawwanii bifa xalayaatiin barreeffame, bifa lallabaatiin barreeffame yaadota garaagaraa barsiisawwan garaagaraa kan waldaa kiristaanaa fayyadaman dhugaawwan garaagaraa of keessatti qabateeti kan barreeffame macaafni ergaawwanii. Ergaa isaanii kallattiidhaan dabarsu macaafni ergaawwanii. Macaafa ergaa keessatti yoo ilaaltanii ergaan dhokataa isaa maali jettanii cinqamuun dhaqxanii ergaan jiru kallattiidhaanidha. Kan inni dabarfatachi keessatti waldaa kiristaanatiif tajaajiltootaaf sabaaf kallattiidhumaan kan
kaa'amedha jechuudha ergaawwan garaagaraa ergaawwan keessatti jechuudha. Yaanni dubbisa keessatti yeroo ol jedhee mul'atuu fi guddataa adeemu argina ergaawwan keessatti jechuudha. Yaanni tokko ka'ee guddataa ol adeemaa yeroo deemu argina jechuudha. Gorsaawwan ajaja garaagaraa bal'inaan ergaawwan keessatti ni argina jechuudha. Ergaawwan kan barreesse ergamoota waan ta'eef hojii ergamootaa keessaa inni ijoon barsiisuu, akeekkachiisuu, qajeelchuudhaa fi qajeelfama kennuudha. Ajaja yennaa jennu seerota jechuu otoo hin taane qajeelfama jireenyaa, qajeelfama waldaa kiristaanaa kennu waan ta'eef ergamoonni baay'inaan kanarrattidha kan isaan xiyyeeffatan macaafa ergaawwanii keessatti. Baay'inaan gara gochaawwan yookaan raawwii kennuu fi gara abboomamuutti nu geessu jechuudha. Ergaawwan yeroo dubbifnu kallattiidhumaan akka dubbifanneen wanta dhageenye, wanta baranne, wanta dubbifanne sana hojiitti akka jijjiirruuf gara hojiitti hiikutti kan nu geessuu fi gara abboomitti kan nu geessudha macaafni ergaawwan jechuudha. Kanaaf gosa barreeffama garaagaraa yookaan boca barreeffamaa ilaaluun kan nu barbaachisuuf jechuudha. Inni biraa boca barreeffama yeroo ilaallu keessatti inni lammataa bifa seenessuudhaan barreeffama barreeffame ilaaluu danda'u qabna. Bifa seenessuutiin. Inni kun naaraatiif jedhameeti kan beekamu. Seenanii fi seenessuun tokko miti. Macaafni seenaa jira fakkeenyaaf ga'uma kanaanii kutaa kana keessatti illee kan hammatamu yoo ta'u baate hubannaa gahaa, hubannaa dabalataa akka argattaniif yeroo darbe barnoota koo jalqabaa keessatti kan hin tuttuqee bira darbee akkaataa qoqqoodama macaafa qulqulluu isin ifan ibsa. Yaada namni itti aansee dubbachuuf jiru wajjin akka isin dura waliin makneef. Akkuma beekamu macaafni qulqulluun bakka gurguddaa lamattidha kan qoodamu, kakuu haaraa fi kakuu moofaadha. Kakuun moofaa immoo bakka gurguddaa afurittidha kan inni qoodamu. Isaanis macaafa seeraa yookaan peentaatuuk jechuudhaan beekamu. Macaafni seeraa macaafa 5dha. Macaafni seeraa macaafa 5dha. Isaanis seera Musee yookaan seera uumamaatii hanga keessa deebiti. Macaafa kana kan barreesse, macaafota kana kan barreesse Museedha. Peentaatuuk jedhama. Peentaatuuk afaan Ibraayisxiitiin peentaa jechuun 5 jechuu yoo ta'e tuuk jechuun kitaabadha. Kitaaba 5 Musee jechuudhaan kan beekamudha jechuudha. Inni lammataa qoodamni macaafni qulqulluu macaafa seenaa yookaan historical book jedhamee kan beekamudha. Historical book kanneen jedhamanii Iyyaasuudhaa kaasanii hanga Asteeritti kan jiranidha jechuudha. Iyyaasuudhaa kaasanii hanga Asteeritti kan jiranidha. Kunneen kuni macaafa seenaa jedhamaniiti kan isaan beekaman. Inni sadaffaan macaafa ogummaa yookaan macaafa walaloo. Afaan Ingiliffaatiin poetry kan nuti jennudha. Kunneen kun macaafa 5. Isaanis Iyyoob, fakkeenya, faarfannaa, lallabaa fi weedduu caalu. Kunneen kun 5 macaafa ogummaa yookaan walaloo jedhamaniiti kan caafaman yookaan poetry jedhamanii kan beekaman. Ogeessonni macaafa qulqulluu tokko tokko faaruun Ermiyaas yookaan lamentation kan nuti jennu macaafa walaloo yookaan ogummaatti dabalama jedhu kun rakkoon qabu hubannaa bal'aa akka argattaniif sinifan ka'a jechuudha. Qoodamni inni arfaffaanii macaafa raajii jedhameeti kan beekamu kan kakuu moofaa macaafa raajii yookaan prophetical book jedhamanii kan caafamani kan beekaman. Kunneen kuni Isaayyaasii kaasanii hanga Milkiyaasitti kan jiranidha. Isaayyaasii kaasanii hanga Milkiyaasitti kan jiranii macaafa raajii jedhamaniiti kan beekaman. Macaafni raajii bakka gurguddaa lamatti qoodama. Major prophet and minor prophet jedhamee kan beekamu. Raajota gurguddoo fi raajota xixiqqoo jedhamaniiti kan beekaman. Sababni raajota gurguddoo fi raajota xixiqqoo jedhanii ergaa isaaniitu wal caalaa, raajitu wal caalaa isa jedhuuf otoo hin taane bal'ina fi qabiyyee kitaaba sana irratti hundaa'e jechuudha. Bal'inaa fi qabiyyee kitaabichaa irratti hundaa'e gurguddoo fi xixiqqoo jedhaman. Isaan gurguddoo jedhan 5 Isaayyaas, Ermiyaas, faaruu Ermiyaas, Daani'eel fi Hisqeel major prophet jedhamaniiti kan beekamanii. Osee hanga Milkiyaasitti kan jiran immoo minor prophet jedhamaniiti kan isaan beekaman. Kakuun haaraanis bakka gurguddaa 4tti qoodama. Isaanis wangeelota. Inni jalqabaa wangeelota. Wangeelonni wangeela 4dha kan jiru. Wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas fi wangeela Yohaannisidha. Qoodamni inni lammaffaa macaafa seenaa historical book. Inni jalqabaa gospel kan nuti jennudha wangeelota yeroo jennu. Historical book jechuun immoo macaafa kakuu haaraa keessatti macaafa tokkittiidha. Innis hojii ergamootaa yookaan acts kan nuti jennu historical book yookaan macaafa seenaati.
Inni sadaffaan ergaawwaniin epistil kan nuti jennudha. Macaafa ergaawwanii yookaan epistil kan nuti jennudha. Macaafonni kun macaafa 21dha. Isaanis macaafa Roomatii hanga macaafa Yihudaa yookaan macaafa xumuraatti jechuudha. Inni xumuraa macaafa raajii yookaan macaafa mul'ataa jedhameeti kan beekamu. Innis tokkittiidha, mul'ata Yohaannisidha. Mul'anni Yohaannis apokriptik jedhameeti kan waamamu afaan biraatiin. Kunneen kana baruun keessan baay'ee barbaachisaadha. Asirratti gaa boca barreeffamaa yeroon isinitti agarsiisu barreeffama bifa seenessuutiin barreeffaman yeroon jedhu kutaa barreeffama seenaa yookaan macaafawwan seenaa jedhee isinitti dubbadhe kan wal qabatu tontaan bifa seenessuutiin afaan Amaariffaatiin batirrakaa malki የተጻፉ መጻሕፍት ተብሎ ይታወቃል። ናራቲቭ jechuun batirrakaa malki seenessuudhaan kan barreeffamanidha jechuudha. Kanaaf bifa seenessuutiin macaafota barreeffaman ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti macaafonni baay'een bifa seenessuutiin kan barreeffamanidha. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, macaafa Iyyaasuu, abboota firdii, Saamu'eel, mootota, seenaa baraa, Izraa, Nahimiyaa, Ruut, Iyyoob, Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis, hojii ergamootaa kunneen kun bifa barreeffamaatiin yookaan bifa naaraatiif ta'eedhaan kan barreeffaman. Qoqqoodama jalqabaa keessa kan jiru miti. Inni jalqabaa qoqqoodama kitaabaati. Inni kun garuu bifa barreeffamaati. Bifa seenessuutiin warreen barreeffamanidha jechuudha. Barreeffamni bifa seenessuutiin barreeffaman garaagaraa hedduu ni jiru. Akkuma armaan olitti isiniif kaase jechuudha. Seenaa kan seenessanii namoota tokko, maatii tokkoo fi biyya tokko irratti xiyyeeffatanidha. Barreessitoonni jechuudha yeroo seenessan. Macaafni seenessuu bifa dubbisa bal'ina yookaan itti fufiinsa qabuun dhugaawwan raawwataman dhiyeessuun seenicha galmeessuun yookaan seenaa namootaa jalqaba hanga xumuraatti seenessuudhaan seenaa fi dhugaa jiru kan dabarsanidha jechuudha macaafni seenessuu. Jalqaba hamma xumuraatti waan tokko jalqabanii hamma xumuraatti bifa seenessuutiin batirrakaa malkii aqarbaallu ማለት ነው. Seenaawwan kitaaba qulqulluu keessatti argaman hundi saba Waaqayyoo kan fayyaduu fi barumsa kan dabarsudha. Seenaawwan yookaan bifa seenessuutiin kan barreeffamanis haa ta'u seenanumti raawwatamee fi wanti tokko bifa seenessuutiin kan kaa'ame sirriis haa ta'u sirrii yoo ta'uu baate kan namatti tolus haa ta'u kan namatti hin tolle poozitiivis haa ta'u neegaatiivii hundumti isaanuu barumsa kan nuuf qabanidha. Waan gaarii yoo ta'e seenaa gaarii yoo argine seenaa sanarraa waan gaarii sana qabannee isa jabeessinee kan itti fufnu ta'a. Wanta sirrii hin taane dogoggora yoo ta'e dogoggora sanarraa barannee wanta ijoo wanta sirrii ta'e akka raawwannuuf kan nu kakaasudha jechuudha. Ergaa isaa kan argannu kallattiidhaan osoo hin ta'in karaa naannawaatiin arganna jechuudha. Macaafa seenessuu keessatti jechuudha. Bifa seenessuutiin kan barreeffaman keessatti ergaa kan nuti argannu karaa naannawaatiin. Ajajni kallattiidhaan baay'inaanii macaafota bifa seenessuutiin barreeffaman keessatti hin argamanii jechuudha. Seenonni dhugaa barumsa barbaannu karaa naannawaatiin dabarsuun akka fakkeenyatti kan dhiyaatanidha jechuudha. Seenonni kun egaa bifa seenessuutiin kan barreeffamanii dhugaa barannu sana nu barsiisuudhaaf dhugaa barbaannu sana nu barsiisuudhaaf bifa naannawaatiin karaa naannawaatiin bifa fakkeenyatiin kan nutti dhiyeessanidha jechuudha. Kaayyoon isaanii inni ijoon hojii Waaqayyoo uumama keessatti qabu barsiisuu fi deebii gahaa akka laannuuf amantii waaqeffannaa fi abboomamuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisanidha jechuudha. Yeroo tokko wantoota seenaa keessatti dhiyaatan guddina isaa yeroo biraa immoo kufaatii isaa argina jechuudha. Fakkeenyaaf Yoosef Saamsooniin yoo fudhanne Yoosefin yoo fudhanne jalqaba irratti seenaa gadaanaa haala gadaanaa inni keessa ture irraan wanta nama gaddisiisu irraa kaasee ijaaraa xumura nama gammachiisuudhaan yeroo inni kaa'u argina jechuudha. Saamsooniin bira immoo yommuu dhaqnu Saamsoon ka'umsa gaarii jalqaba gaariitiin ka'ee xumura gadheedhaan yeroo xumuru in argina jechuudha. Salomoonis yoo fudhanne ka'umsa gaariitiin nuu kaasetti waa'ee Saamsoon yookaan waa'ee Salomoon bifa gaariitiin nuuf seenessaa dhufe xumura irratti immoo kufaatii isaa kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko gaarummaan kaasee hamminatti yerootti yookaan kufaatiidhaan yeroo xumuru jira seenessuun bifa kufaatirraa kaasee garuu bifa gaarummaatiin yeroo xumuru argina jechuudha seenessuun. Yeroo baay'ee seera facaasuu fi seera haamuu mul'isa. Bifa seenessuutiin kan barreeffame jechuudha. Seera facaasuuf seera haammachuu. Fakkeenyaaf Daawitiin yoo ilaaltanii haadha warraa Oriyoonii wajjin
ciisee isheenis in ulfoofte isa kanaaf yeelloo isaa yookaan salphina isaa dhofkachuuf jecha Ooriyoon hin ajjeechise jechuudha. Nama qulqulluu nama tolaa hin ajjeechise. Haa ta'u malee erga ajjeechisee sanaan hin hafnee fi innis gatii isaa sana yookaan hojii hammina inni hojjete sana immoo karaa biraatiin yeroo argatu argina jechuudha. Duuti deebi'ee mana isaa keessa akka galee mucaan isaa immoo du'aan akka rukutame kan nuti hubannu jira jechuudha. Gaarii yeroo hojjetu namni tokko gaarii hojjete gaariin isaa gaarummaadhaan deebi'u. Yeroo tokko immoo namni hamaa hojjete hamaan inni hojjete immoo karaa biraatiin hamminaan yeroo deebi'u wantoota kanaa bifa seenessuutiin kan nuuf dhiyeessan jechuudha. Macaafonni naaraatiif yookaan bifa seenessuutiin barreeffaman. Ergaa dubbisa seenessuu argachuu fi seenaa sana bal'inaanii fi guutumaan guututti dubbisuun nurra jiraata jechuudha. Macaafa seenaa yeroo dubbisnu haa ta'u bifa seenessuutiin barreeffaman yeroo dubbisnu ergaa sirrii isaa argachuudhaaf dirqama guutumaan guututti dubbisuu danda'u qabna. Dubbisa tokko fakkeenyaaf macaafota walaloo keessa yoo dubbisne macaafota ogummaa keessa yoo dubbifne jecha tokko dubbifne sarara tokko dubbifne achirraa ergaa gahaa argachuu dandeenya. Bifa seenessuutiin barreeffaman guutumaan guututti yoo dubbifne ergaa guutuuf ergaa sirrii argachuu hin dandeenyu waan ta'eef sirriitti dubbisuu danda'uu qabna. Eeshi boca barreeffamaa inni sadaffaa kan nuti ilaaluu qabnu fakkeenya bifa seenaa qabaniin barreeffaman. Fakkeenya bifa seenaa qabaniin barreeffaman. Kuni parables jedhameeti kan beekamu jechuudha. Kun baay'inaan kan inni mul'atu wangeelota keessatti barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessattidha kan nuti arginu. Parables kan nuti jennu. Fakkeenya bifa seenaa qabuun barreeffame. Kunneen kun fakkeenya parables kan nuti jennu isa gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo baay'eetti fakkeenya bifa seenaatiin fayyadamee barsiisaa turedha. Yoo fudhanne waa'ee oolota barbaaduu yookaan oolaa 99 gatee ishii tokko ishii badde barbaaduu dhaqe kan jedhu bifa fakkeenyatiin seenaadhaan dhiyeessa jechuudha. Waa'ee dubartoota kurnan isaan zayitiin isaanii jalaa dhume 5 fi isaan zayitii isaanii yookaan ibsaa isaanii qopheeffatanii qabsiifatanii eegan qophaa'anii eegan 5 sanaa. Waa'ee mucaa abbaa isaarraa qabeenya qooddatee deemee waan qabu iddoo hin taanetti fixee nyaata booyyee hamma hawwutti ga'ee sana. Waa'ee taalentii yookaan makiliitii namicha hojjettoota isaatti kennee biyya fagoo deeme. Kanneen kanaafi kan kana fakkaatan waa'ee muka arbuu warreen kuni parables yookaan fakkeenya bifa seenaatiin kaa'amanidha jechuudha. Kanneen akka kanaa ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Akka warra kaanitti hin hubannu warreen kana qobaatti hubachuu qabna akkaataan barreeffama isaanii adda waan ta'eef. Jechoonni isaanii baay'inaan akka jirutti yookaan kallattiidhaan riitiraarii kan fudhataman yoo ta'u baatan iyyuu ergaan isaan dabarsan garuu dhugaaf ifaadha. Fakkeenyi bifa seenaatiin yookaan paraabelsiidhaan barreeffamanii jechoonni isaanii baay'inaan akka jirutti yookaan kallattiidhaan afaan Ingiliffaatiin liitiraalii kan fudhataman yoo ta'uu baatan iyyuu ergaan isaan dabarsan ifaa fi dhugaadha jechuudha. Jechoota akkanaa kallattiidhaan hin fudhannu hiika kallattii ittiin kenninu ergaan achi keessa jiru garuu ergaa dhugaa fi ergaa ifaadha. Miira keenya kan tuqanii fi miirota garaagaraa waaqayyoof akka ibsinuun kan nu dandeessisan jechuudha. Miirota garaagaraa waaqayyoof akka ibsinu kan nu gargaaran. Dafanii miira keenya tuqanii waa kan nu barsiisu. Bifa fakkiitiin sammuu keenya keessatti waan bocanii barreeffamuun akka kanaa wanta dubbisnu dafnee akka hubannuu fi akka hin irraanfanne kan nu gargaaran jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee Fariisonni Yihudoonni waan shakkaniif gooftaan Yesuus Kiristoos bifa fakkiitiin yookaan bifa fakkeenyatiin isaan barsiisaa ture jechuudha. Iddoo sagadaatti, iddoo lallabaatti, karaarra yeroo deemu, maasii keessa geessee fakkeenya waa'ee sanyii facaasuu ishiin kaan qoraattii irratti buutee biyyoo ishiin kaan biyyoo irratti, ishiin kaan dhakaa irratti buutee kunneen kun paraabilsiidha kan isaan jedhaman bifa fakkeenyatiin sammuun isaanii itti akka qabataniif isaan barsiisaa ture jechuudha. Kanneen kanallee hubachuu danda'u qabna. Kallattiidhumaan fudhannee kan hojiirra oolchinu osoo hin taane icciitii achi keessa jiruuf ergaa achi keessa jiru hubanneedha kan nuti hojiirra oolchuu danda'u qabnu jechuudha. Xiyyeeffannaa kennuu fi wal bira qabuu fi wal faallatti ilaaluu akkasumas cimsanii dubbachuudhaaf bifa nama dandeessisuun sararaawwan wal bira qabamanitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gosa barreeffama fakkeenya bifa seenaatiin barreeffamanis hubachuu danda'u qabna dubbisa keenya keessatti. Inni arfaffaan boca barreeffamaa keessaa kan nuti ilaaluu qabnu barreeffama ogummaa yookaan poetry kan nuti jennudha.
barreeffama ogummaa yookaan poetry kan nuti jedhudha. Barreeffamni ogummaa yeroo baay'ee bifa walalootiin dhiyaate. Barreeffamni ogummaa yeroo baay'ee bifa walalootiin dhiyaate. Walaloon macaafa qulqulluu amala mana rukuchuu hin qabu. Walaloon macaafa qulqulluu amala mana rukuchuu hin qabu. Fakkeenyaaf barreeffamni bifa walalootiin barreeffaman kitaaba fakkeenyaa akkuma sila isinii kaase lallaba, eyyoob, weedduu caaluu fi macaafa faarfannaa. Bifa fakkiitiin mul'isuun kutaa barumsa laatudha jechuudha macaafonni akka kanaa. Macaafa faarfannaa barreeffamawwan ogummaa yookaan walaloo macaafa raajotaa keessas dubbisni walaloo baay'ee hin argamu jechuudha. Dubbisni walaloo macaafa faarfannaa akkasumas barreeffamawwan ogummaa raajota keessatti illee macaafa raajotaa keessatti illee hin argina. Qoqqoodamni macaafni raajii macaafa raajiidha garuu walaloon bifa walalootiin kan barreeffaman macaafa raajotaa keessatti illee argachuu hin dandeenye. Bifa walalootiin kan barreeffaman macaafa raajotaa keessatti waan arganneef macaafni raajii macaafa walalootiin jennu. Bifa seenessuutiin macaafanni barreeffaman yoo jiraatan illee macaafni kun macaafa seenatii hin jennu. Akkaataa qoqqoodamni isaanii isa jalqabaa isiniif kaaseera waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko haalli itti walitti dhufeenyaaf walitti hidhata qabaatan ni jiraatu kanneen kana adda baafachuu danda'u qabna jechuudha. Barreeffamawwan walaloo miira fi yaadota garaagaraa bifa adda addaatiin kan namatti dhiyeessan yookaan kan namaaf dhiyeessanidha. Sammuu keenyatti bifa fakkiitiin kaafamee akka mul'atu kan godhanii fi bifa fakkii mallattoo fi ibsaawwan garaagaraatti kan fayyadamanidha jechuudha. Macaafni walaloo yookaan macaafni ogummaa bifa fakkii mallattoo fi ibsaawwan garaagaraatti kan fayyadamanidha. Fakkeenya faarfannaa 18 lakkoofsa 2, faarfannaa 144 lakkoofsa 4, faarfannaa 59 lakkoofsa 7 akkasumas 23 yoo dubbifattan achirraa argachuu dandeessu. Kaayyoon isaanii kaayyoon barreeffama ogummaa akkamitti jiraachuu akka qabnu ogummaa kan nu barsiisanii fi ogummaa kan nuuf kennanidha. Adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti akkamitti jiraachuu akka qabnu, akkamitti deddeebi'uu akka qabnu ogummaa fi kallattii kan nutti agarsiisanidha. Eshi gosa barreeffama garaagaraa keessaa inni shanaffaanii barreeffama raajii yookaan piroofeesii kan nuti jennudha. Barreeffama raajii. Raajii Isaayyaas, Ermiyaas, Daani'eel, Isqeel fi Hooseey hanga Milkiyaasitti kan argaman raajota xixiqqoo 12 kan qabu kitaaba raajiidha jechuudha. Isaayyaasii kaasee hanga Milkiyaasitti kitaabonni nuti arginu kitaaba raajiidha. Kunneen kun akkan dursee sitti himee bakka lamatti qoodamu raajota gurguddoo fi raajota xixiqqoo. Major and minor prophet jedhamanii kan beekamanidha. Raajota gurguddoo kan jennu 5 sanaa, raajota xixiqqoo kan jennu immoo Hooseey hanga Milkiyaasitti kan jiran 12dha jechuudha. Walumaa galatti 17 jechuudha. Gosa raajii barreeffama raajii argina jechuudha achi keessatti. Bifa walalootiin, bifa seenessuutii fi bifa lallabaatiin dhiyaateera. Macaafa raajii keessatti ergaawwan dhiyaatanii warreen kaanirraa akkaataan barreeffama isaanii warreen kaanirraa kan fudhatanidha. Bifa walalootiin kan dhiyaatan jiru, bifa seenessuutiin tirraka karaa nuti jennuun kan dhiyaatan jiru, bifa lallabaatiin kallattiidhumaan bifa lallabaatiin kan dhiyaatan jiru jechuudha. Barreeffamni raajii ergaa murtee fi abdii kan of keessaa qabudha. Yoo akkana gootan akkas taatu, akkas gochuu baannan akkas kanatu isinirratti ta'uudhaaf jira jechuudhaan ergaa murtee fi akkasumas jajjabeessuu abdii kan nama akkana isiniif godha yaa saba koo akkana isiniif ta'a kun siif ta'a kun si akkas ta'uuf jira jechuudhaan bifa abdii fi bifa jajjabina namaaf kennuun kan barreeffaman qofa osoo hin taane ergaa numti isaayyuu ergaa akeekkachiisaa, ergaa murtee fi ergaa abdii, ergaa jajjabinaati raajii keessatti kan nuti arginu jechuudha. Barreeffamni raajii ergaa murtee fi abdii kan of keessaa qabudha jedheera. Macaafni raajii wanta gara fuulduraatti dhufu jiru raajuun kan dubbatamudha jechuudha. Wanta ta'uudhaaf jiru fuulduratti kan ta'u kan dubbatamudha jechuudha. Raajota keessatti yookaan macaafa raajotaa keessatti kan nuti arginu wantoota hin ta'a jedhamee dubbatamanidha jechuudha. Macaafni raajiiwwan baay'ee bara keessatti dubbataman keessatti kan raawwataman of keessaa kan qabudha jechuudha. Raajiiwwan baay'een bara keessatti dubbatame sana keessatti kan raawwatamanii fi gara fuulduraatti kan raawwataman ta'anillee baay'een isaanii nuyiif raawwatamanii kan darbanidha. Hubadhaa macaafa raajii yeroo dubbifnu yeroo qo'annu raajiin dubbatame baay'eensaa bara dubbatame sana keessatti dubbatamee kan raawwatamedha jechuudha. Hojiitti kan hiikamedha jechuudha. Akkasumas baay'eensaa kan immoo ammuma raawwatamaa jirus jira, kan gara fuulduraatti raawwatamus jira. Kana adda baasuu danda'u qabna. Baay'eensaa
nuyi fotoon taane dubbatame kan raawwatame kan darbeedha jechuudha kan raawwatame jechuudha. Kanaaf yeroo macaafa raajii dubbisnu achumaan fuunee ofitti hiikuun hin qabnu jechuudha. Achumaan fuunee ofitti firoomsuu hin qabnu jechuudha. Yeroo sanatti ergaan kun maaliif dubbatame? Warra dubbatame irratti immoo akkamitti raawwatame? Raajiin kun raawwatame moo ganaa gara fuulduratti kan raawwatamudha? Yoo raawwatame yoom raawwatame? Akkamitti raawwatame jennee erga ilaallee hiika sirriitti kennineen booddee ergaa sanarraa har'a nuti immoo maal barachuu akka qabnu jireenya keenyatti kan firoomsinu ta'a malee kallattiidhumaan fuunee kan hojjetti hiiknu jechuu miti. Intaa jedhamee kan yeroo sana dubbatame kan raajiin tokko kun hin raawwatame jedhee dubbatame sana bara baraan intaa jennee eeguu hin qabnu nuti. Kan yeroo sana ta'ee darbe ta'uu danda'a waan ta'eef. Ergaasaa garuu adeemsa hiikamsa macaafa qulqulluutti fayyadamnee fudhachuu hin dandeenye. Yeroon kana jedhu raajiin dubbatamee darbee har'a jireenya keenya hin fayyaduu miti. Akkaataa hiikamsa isaatti fayyadamnee ergaa darbeerraa har'a amantii jajjabina hubannaa argachuu dandeenya jechuudha. Macaafni qulqulluu baraan hin daangeffamu bara darbee jiraata waan ta'eef. Ergaan macaafa qulqulluu keessatti ergaa tokkoof lamaa oli waan ta'eef baroota keessatti akkuma dubbifannetti hafuurri qulqulluu mul'ata addaa nuu kenna waan ta'eef. Garuu kallattiidhumaan fuunee hojiirra oolchuun nurra hin jiraatu jechuudha. Otoo hiika sirrii isaa ittiin laatiin. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Barreeffamni arfaffaan gosti barreeffama inni ja'affaan gosti barreeffamaa keessaa inni ja'affaan barreeffama mul'ataa yookaan apookaliptik kan jedhamee beekamudha jechuudha. Barreeffama mul'ataa. Boca barreeffama mul'ataa keessatti argamu baruu danda'u qabna. Apookaliptik kan nuti jennu. Mul'ata Yohaannis, raajii Daani'eel fi macaafa raajotaa tokko tokko kanneen akka Amoos, Yo'eel, Isaayyaas, Hizqeel fi Zakariyaas dubbifama mul'ataa keessatti argamu jechuudha. Ilaala, macaafonni kun macaafa raajiiti isinitti himeera. Macaafuma raajii otoo ta'anii jiranuu gosa bifa mul'ataatiin kan barreeffaman jiru. Baay'ee raajinii fi mul'anni kan wal fakkaataniif walitti hidhata kan qaban yoo ta'an illee garagara. Raajiin yeroo baay'ee dubbiidhaanidha. Kun akkana ta'a akkasin ta'a akkas ta'a jechuudhaan kan dubbatamu. Mul'anni garuu waa arguudhaanidha. Waa arguudhaan. Wanti mul'atu suni kallattiidhaan ta'uus danda'a, mallattoos ta'uu danda'a. Fakkeenyanis Waaqayyo waan dubbachuu barbaade bifa fakkeenyatiin nama ta'e tokkotti dubbatee fakkeenya sanaaf hiika ta'u kennuu danda'a. Waanuma ta'uudhaaf jiru immoo mallattoo kaasee fakkii sanaa kaasee Waaqayyo nama sanatti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf macaafa raajotaa keessaa baay'inaan bifa mul'ataatiin waan akkanaan arga akkasittiin arge jedhanii kan dubbatan mul'ata dubbatu jechuudha. Waaqayyo akkas jedha warri jedhan immoo raajii dubbatu jechuudha. Wal faallaa miti garuu walitti dhiyeenyatoo qabanu garaagarummaa xiqqoo qabu jechuudha. Kanaaf egaa macaafota raajotaa keessaa mul'anni Yohaannis guutumaan guututti kanaaf iyyuu maqaan isaa mul'ata kan jedhan achi keessatti bifa mallattoo bifa fakkeenyatti waan baay'ee kan argedha Yohaannis jechuudha. Daani'eel keessattis baay'inaan kan argitan mul'ata. Macaafa Hizqeel keessatti illee kan argitan, Amoos keessatti illee kan argitan, Zakariyaas keessatti illee kan argitan, Isaayyaas keessatti illee kan argitan baay'inaan barreeffama mul'ataati jechuudha. Ergaawwan isaanii baay'inaan kan dabarsanii mallattoowwaniin jechuudha. Mallattoodhaan kan isaan dabarsan. Kunoo balbala akkanatti banamuun argi. Balbala banamaa. Bineensa gaanfa amma kanaa qabuun argi. Baattuu ibsaa torban argi. Oolaa qalameen argi. Bifa mallattootiin ergaawwan darbanii yookaan barreeffamaawwan mul'atanii jechuudha. Akka macaafa warra kaanii macaafa mul'ataas bu'uura seenichaa fi warra jalqaba barreeffameen ergaa kennuu danda'u sana barbaannee argachuun baay'ee nurra jiraata jechuudha. Tokkoon mul'ataa kallattii ergaa kitaabichaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoon mul'ata sana kallattii ergaa kitaabichaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu warra kaan ilaaluun illee baay'ee barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu warra biroo keessatti yookaan kutaa macaafa qulqulluu biraa keessatti mul'anni kun akkamitti dhiyaate? Mallattoon kun hiika maalii argatee fakkeenya maalii of keessaa qaba jennee illee ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Boca barreeffamichaa adda baasuun hiikaa sirrii irra ga'uun bu'aa fi faayidaa guddaa waan qabuuf yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu boca barreeffamichaa akkaataa barreeffamichaa illee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu gosa mataa isaanii waan qabaniif adda baafnee akka isaaniitti qo'achuun ergaa guddaa bira akka geenyu, ergaa sirrii bira akka geenyu nu gargaara jechuudha. Galanni guddaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Barumsa kutaa 7ffaa keessatti adeemsa hiikuu isa lammataa kan nuti waliin ilaaluudha. Innis hiikuu isa jedhudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Barumsa kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba.
akka dhageessaniin yeroo barattan obboloota keessaniif sheer godhaa, waldaa keessaniif sheer godhaa. Si'a tokkoon isiniif galuu dhiisuu danda'a. Irra deddeebitanii dhaggeeffachuudhaan hubannaa gahaa akka argattan waamicha guddaa isiniif godha. Akkuma waadaa isiniif galee gara biyyaatti yeroo dhuftan handaa'uutti isaa isiniif kennuu danda'a. Hangasitti garuu yaadannoo mataa keessanii baafadhaa, qo'adhaa, Waaqayyo isin haa eebbisu.